manee sheekh yani itti kannatanii biyya keessatti waan akkasii naa godhi yani itti kannatanii osoo waan san hin gooneef maallaqa isii dhabamsiisanii isiidha abaluutu sheekh abaluun na haate yoon jee gabbee himadde nin qaanya eenyu yaada kana narraa bitata jetteeti kaddaamaan mana namaa keessaa cinqatti zulmii akkanaa tana yoo walirra oofuu baatanii wal barsiisan waan gaarii amma maama bayaan markaza isaadhaa namtichi diigee katuujii jennee ede barbaannu sun zulmii irratti dalagamoo zulmii irratti hin dalayin jara kana lameen jidduu sheekootiin tun dhuftee gabbuutee boo isin atis obboleessa islaamaatii fi akkasii muut goradhu mubaarak obboleessa islaamaatii fi hidhadhe jaalalummaa islaamummaa taniin qabuufin akkas goradheen tun hin taatu jaalaltii islaamummaa guyyaa markaza saadaa irratti diiganii ijoollee jalaa yaasanii maama bayaan qullaa saadaa ala kanatti gagguuran jaalala obbolummaa gaafa san qabaachuu fi qaban ustaada keenya ni dogongoraa janii wulaatti cufatanii gaafa san hidhatanii tumuu qaban arra awuziin kaayaniin maraataa isa geessan mana sheekaa geessan mana sheekaa dhiisanii awuziin kaayataniiti awuziin dhaqanii viidiyoo irraa waraabanii kunno waan is dirqama isin raawwadhaan jettan raawwannee janiin shuboo keessaan viidiyoo irraa waraabanii gabbaasanii kun zulmii moo zulmii miti zulmii akkanaa jibbinaa mubaarak nuti markaza keessan irraa haajaan qabnu riskii teessan irraa haajaan qabnu waan rabbi sirra zaqe funaanadhaa garuu riskii dhalaarrafaa waliin lolli haaraami amantiin teenyan hayyamtu amma ilmu zinaa kana maanjoosan agartee jirta haadha isaa arrabse walgeessanii ulamaayin teenya namtichi kun haadha namaa arrabse jettanii sheekaa roobee karaa amantiin barbaachiftuun maalirra labsitanii beektan waa takka Ahmad Hassan Hussein Mo Hassan eda mana isaa walitti qabamtaniiti akkasatti teessanii qotbaa godhu jirtan injifannoo Muhammad Gawayaan irratti galmeessitan itti dhaadachaa turtan sheekootiin darasoonni hundi isin agarree jirra isin dhageenyee jirra namticha zariin teessii mayriin asarra kan keen faayidaa hin jee nama abaaree jechuu amantiin nama sanii maal jetti nuti maal isinirraa baran kanaafu faayidaan ala ta'uu keessan bifa kanaaniif beekaa ajendaadhaaf karaa miidiyaa isinii fide durriyoota nuun jettanii nuti durriyoonni sirriitti isin cafeena wabillaahi tawfiiq hanga isin qaceeltanii isaanuu durriyeedha bareeddu baadiyyaa isaanuu durriyeedha sheekotiin bakka namee geemii taphatu yoo laatu tiktok durriyeedha warri tiktok qabatee sheekotiin hundu dhiifame hoggota kumee ilma warqee faa jala bulanni sheekotiin beelan bakka geemii taphatu mee dhageeffadhu kaa aboo dhageeffadhu kaa saahiba marraa takka dhiifama mee akkinin isin hin jela marraa takka kufama jirtan kanatti waan hin tahin takkaatu wanni kun hin taane waliin jennan hundi keenyaa'u amma laal waa'ee maama bayaan akkuma isinitti himne hammeenya taateef hin jaalalneeti jaalataa keenya nu jalaa dogoggora haasirreeffatu jeeti namni isaa hidhate garuu immoo wanni waan biraa waan jibbine sanitti kan gargaartan feena nuti isi warri miidiyaa jecha wanni jibbine maali jallaa keenya eega nuti hidhanne hidhamaa keenya nu cinaadhaan akka namni arrabaanis ta'e gochaanii isa tuttuquun barbaannu. Akka sheekaa roobeessan osoo kadeen deemuu taate fidanii sababaa inni gartee arrabseef sanfaa gargaaruu qabdan. Yoo dhuguma kama amma bayaan jaalatan dhugaa rabbi. Hogguun ta'an ammoo ilma abbaarra jaalachuun keessan budaa ta'uu nama agarsiisa. Maama bayaan namni hidhatee obboleessa. Ammoo karaa biraatiin obboleessa keenya narraa baati ka dubbi namaa afaan dubbatin na dhageeffaa sofitti obboleessa isaati. Obboleessa keeti obboleessa isaati. Eessaan obboleessa. Ansiif obboleessaa miti. Okay, yoo ansiif obboleessaa miti oo musliima taate. Obboleessa islaamaa yoo naa taate islaamaa yoo naa taate nama Tuban jawala bareedu tuban jawala fuudhu sun deebisee amma falmataa kun jawala deebisee amma. Hin deebifne waan maama bayaanicha keessaa qabu hunduu fattashu jira siin jedhamu falmataa banaa koodii jee. Osoo haati isaa jaartiin isaa magaalaa Harar keessa jirti deemee kunoo qabeenyiniin ani duraa fuudhe if miidhaafi waan kana duraa fuudhe jee osoo geessee sallamsiisee viidiyoo tokko waraabee nu gaddise arra falmataan galata qaba jennaan. Sigalee saamichaa fi gurbaa irra gaggeessan saamicha. Eenyutu narraa fuudhan jeen dhidde siiduuti eenyaati. Arkuuf teessa mana maama bayaan yoo ati seenin
قرشينا تي ماما بيانت هي تسيلو تيس أستاذنا ربي قالنا اي بودي مستاذ أستاذنا ربي Jarana قالنا kana. سبون والله يكون استاذ Arantane Dabba oo, takkan dubbata. استاذ Jarana في المتان عم برتا يونيفرسيتي تنونجيبو نجني او دبال يا إذا كان جي Daatan quba shan namni itti laata isin jalaa namni dhawa. Tanumaafin isin dhorkama. هاي سين شفا والشفايتني والقانيستني والتكيستان نتو يسين شفا كجرا ديما ماما بيان غباسا مي مكا كايسن سنا خاف نونوت أوكي ما مدبر Tamaama bayaanii obboleessa keenya nurra dhiisaadha. Adawwiit ilaata fagoo jiru irraa eegaadha isin jechuu jira baramanu. Amma isin eegale. ما بيان نوفو بليسن تايني Inni kun isinitti himate. Amma falmataa irra isatti aantanii isin. Tuubii irra isatti aantanii. itti aan Yoom isinitti himate itti ragaa? aan akka gaariitti itti aanee dubbatu jira maama bayaan nuufi obboleessa nuufi nuufi Ragaa fidiin jeera. obboleessa Akka inni isitti himate. ati fidi ragaa Bare lallabini ragaa fidi. askanni ragaa ati miidiyaa irra taa'ee na himate fiidiyooleesaa jira hoo as baasiif dabbaan fiidiyoo inni akkaataa isin markaza Fiidiyoo keessatti maal ariitan akka ustaatiin nama kuma lama qaraasisu ati ilma faaziqaati jeensi fi horteen ati irraa dhuftee maama bayaan gabbaabar akkanatti ukkaamsitanii teessaniin hin seenaa. Hai. Waa'ee qaraatii dhiisite Wallahi obboleettii mama bayaan Islaamaa akka yoo hiikan kasitti kana himatu teessanii taate. seenaa isiniif dhufuu ta'a. Himanni isaa guutuun sooshaal miidiyaa kanarra jira. Bar fidadhuun jee yoo sitti himate ragaa yoo qabaatte fidi hogguun tan bilaa Wallahi wabbillahi natti himate. Harma dubbiin. Wallahi wabbillahi natti himate. Hayyee fidi ragaa kakuuta nagaa irraa Hawaasa soomata nama yoo kuma intala musliimaa taate irraa soomante himate. Maaltu kana si godhe maama keenya jennaaniin. Si himatee naan jaasa. Kami ragaa natti barbaada. Ati maalitti qabde maal inni balleessee hiite. Fidi ragaa. Maal inni balleessee hiite. Ani Zulmii hin dhageenye hiite. taa'e. Hiiki naman jallamini. Yoo ragaa sitti himachuudhaaf fidde yoo ragaa sitti himachuudhaaf fidde Cubbuudha haa sababaa isaa cubbuudha waldee hidhamuudhaaf garsatte hundi darasaadhaa cubbuudha of fudhu caraa darasaan hundi cubbuudha darasaan hundi isaanii darsa. ما مدبر rakkinni keessan kana haalaa kuno ifumaan rabsitanii rakkoon ta'eetan guddoon tana ما يقول شيخ osoo أبو harmi ما ta'a مدبر bu'aa ما akka qabaatu مدبر nuti يجيب لهم ناس ما مدبر علت أبو تسنين بديت دم Jabbaale salaam alaikum akkami jirtan? وعليكم السلام Galatooma waan gaarii irraa dubbachuutti jirtanii manni kun gaamana dimokiraasii ta'uu qaba abbaan yaada isaa ifaa bilisa. ديمقراطية لك يا سيدي أتاك ماشين نجرو أبان في رئاسة دبتا فلما ما تنسى أسيت من الكونغو Galat. نمو تقو بانا فلما تنسى رقم ثاني كده نما بواسي قال بني قصدي بايداس ليدر بني كم باس تيجي كده هي جرجرة نما تو بس نوتي نما ترى تيجي Galatoomii dabbaal kiyyaa dhugaa dubbachuuf waan gaarii irraa haasawaa jirtanii ani akka nama tokkotti namaanii fi hidhamuu maama ba'an yookaan irraa gammadurraa nama tokko takkaffaa lammaffaa akkaaniif maama Maambe mayyit daandii oomsa kaa yaada kiyya fixadha yaada kiyya fixadha inni mana bilisummaatti midhiisiga manni mana bilisummaa garuu ni deebi'a naangalle bar naangalle guutak naangalle maal jette Anam fakkeenyaaf takkaffaa irratti hidhamuu maama ba'an gaariidhaa jedhama amanurraa. okay eenyu lol baasa Hidhamuu maama ba'an gaariidha. Tokko lammaffaa irratti lol baasa kan mudee darani qabda oomsa gacarraahi. Lammaffaa irratti dabbaale ammarra maama ba'an fakkeenyaaf asirratti maama ba'an quraanni inni nu qaraasisee ijoollee nu qaraasisee ijoollee bakkaan nu ga'ee sheeka guddaa nu godhu sin jiru dhugaa dubbachuudhaaf takkaffaa lammaffaa markaza maama ba'an akkaataa inni miidiyaarraa godhatu kana osoo arganii akkaataa inni miidiyaarraa itti bo'u kana osoo arganii akkaataa inni miidiyaa kanarraa itti utaalu kana osoo arganii namni hundi sooshaal miidiyaa fayyadama eenyu markaza isaa keessa taa'ee karaa tokko gaafeefi lammaffaa maama ba'an arraatan hidhamee hidhamuu san fakkeenyaaf hidhamuu hidhaa diinaa osoo hin taane tafiraa tarahimaatiin hidhanii qabanii isa kana dhugaasan itti nuuf himanii yooniif daandii amma inni irra jiru kanarraa qabaniif duba nuu deebisan waan gaariidha baga hidhame jeetiin yaada akka kiyyatti beeka. Lammaffaa maama ba'an asumarrattuu deeminsi inni deemaa jiruu fi amniti inni itti deemaa jiru wallaahi sirriin jiru. Harargeen ulamaa'ii qabdi, sheeka qabdi, beeka qabdi, hayyuu jala yaanu qabna, ulamaa'ii gurguddaa qabna. Maama ba'an duraas warraanii fi wanti gadhaabee jira. Warra akka Shaadam Tulaa, warra akka Sheemusaa Soolaa hedduun jira. Lubbuun jirus ni jira, jirres hin jiru. Siigalee miti. So walumaa galatti arraan tana jannanni maama ba'an dhufee asiin jannata, asiin azaaba, asiin booniyya, asiin maarre, asiin akkasi, asiin haadha faatee ol ka'e gattaa hin jiru hin jiru. Siigalee miti. Kanaaf maama ba'an maqa nu nyaati, maqa nu xiqqeesse, maqaa ulamaa'ii teenyaa gaqqabe, caayaa ulamaa'ii Harargee, caayaa ulamaa'ii gurguddoo tanaatti xiqqeesse maama ba'an. Isuma dhugaa rabbiiti. Nan buusinaa wallaahi irraa buqaaseetiin batakkallee hin dubbanne. So walumaa galatti kunoo nama akkana jiru kana arraan tana maama ba'anitti hina. Mee maama ba'an maal qabaatee maalitti itti hinaafte obboleessa fi
bardarasaa maama baan maalitti ittiin haafame maal qabaatee ittiin haafame maama baan rabbi isinuu misudadda Waaw. deeggarta gaafa sheekaa amma watarree sheekaa adam tuulaa du'u wallahi dhugaa dubbachuuf mataan namaa dillika si dhaabbachaa ture san barcaayaa ulamaa dhufe dhugaa dubbachuudhaaf yookaan taaziyaa ulamaa dhufe jiran arra maama baan caasan cabsee bar caasan diigee bar maama baan dhugaa dubbachuudhaaf soo walumaa galatti maama baan qabamee nuuf garafamee nuuf adabamee nuuf qixaatamee sigalee miti caayaa ulamaa harar keessa jala deemu Keessa harka qabdaa yaadni keenuun baasu ammaaf nurraa dhaabi giyee. wanta kalee keessa harkan qabu bilisa Laa dhuguu deetu warra maallaqa erga keessa jirtaati. yooni Warra akkaataa maallaqa inni yaadni lala wallahi wanta kalee nyaanne bilisa bilisa dabbaadha amma walumaa galatti maama baan baga nuuf hidhamuu isaa jibban osoo hin ta'in jaalalaaf nu hidhame jeetiin amana galatooma ulfaadhaa maama baan rabbiin inshaallah daandii caayaa ulamaa teenya harar keessa jalan nuuf haa deebisu. Mootirra jirta dabbaan. Maamee dheenittee gabaabsigaa. لا إله إلا الله يا مامخية يا مامخية شيخ انت لسي خنيتو غربا صداتو ابا صدا متا غبا سجرا دبيتي دي مو دبال فالمتا خيتي انت فليس يروتك بتانو مان مالس غونا متي جالجلا سيام جالبسا سيام يتي واري وسنو فالمتا خيتي سيا ما قوي فليس جرجرين فالمتا خيتي جرجرين اودي يام فالمتا هو فالمتا انا متم بوين نمن تقرب صدا غربا دكتور كينيا لا المكان شيكني غافا اسو تدغيفدا وين رول شيكن درسان جينا ابو اتيما بريد دولا لكن نمي سيربس اوفي غوتني بيتا فالمتا بليز يرو تكجران كيسي اخن الموام بربادي اسو انا ربس ترك اكي غوتو هيني اسو ما يا ترتيب رغيفد بو لا فالمتا ابلو جاسا شيكن درسا يتني مكان موندو تقبنا جران كينغي نما بين جران كنا نا ربستا سادي سيبين كنا نا اوبس بوليس خي اسلاما تنربسو جالب سايام يا بقى شيكن جالب سيدي يا ماركون كبونا اوبس بوليس خي ربي بيتات يو ربي تامنتنا اوبس يو وياك يا ما بيتنا اوبس isinu kana mangettani mi arora kana sinje abo makana man rabsina duro falmatan kun enyu yoti abo oi falmata duro man bisa boleh seguya kiyama rabbi sube sudan kabri ada ye dabbe ye sayami ga mucasan jajalla sayya tartiba hum bi waqt asa hum bi subhanallah kuta takasi keji sen Ittifuu fi naannaa carraa namaa kenname qoya. Moo gurbaana baadhiiti. Dokter Ahmad Bosona Baaleeti carraa kenname mee falmata fayya daqiiqa takka kenname. Carraan kenname takka mukoranii kenname. Ahmad ittifuu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam achumaan deebisaa akka wal inatti. Aniin kun Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bara kudha jaha fayyadame miidiyaa isin dura fayyadame. Nam tokko kana keessatti kirikiriin qabu nama Oromoo keessaa liivii awwala seenee miidiyaan Oromoon akka falmattu bara 2012 jechuudha. Qeerroo ganama waggaa 24 dura jechuudha. Waggaa 14 dura heegalee namuu kana ragaan baya waa'ee miidiyaa kana sirriitti hordofaa hammeen namaa dubbatu osoo hin tahin gaaroma namaa dubbatuudha. Sheekh Muhammad Bayaan mee hammeen isaatii miti toltuu isaarraa takkaa isinii hima. Muhammad Bayaan fakkeenyummaa gaarii akka Oromoottillee wallaahi nama fakkeenya gaarii tahee Qur'aana iimoon barsiisuudhaan shamarran hedduu dukkana keessaa baasee nama hedduu hammeen namaa osoo dubbatuma qofa hin tahin viidiyoo 2-3 osoo hin tahin gaarii hedduu dalagaa ture. Harargee keessatti gaafan dhufee jedhee namoota hedduu kan dubbanne irratti ka hinaafan baay'ee argaa ture. Ka dubbatan ani waa'ee amantii kana keessa deemee haka ganda keessa rakkoo barzaalallee dhayin'ee bakka hedduu dhayin'ee waa'een isaa kun yoo sanuu hin ka'a. Wanni irraa ka'u miliyeenara taheemi birriin akkatti yaatimi akkana taheemi akkanuma ture jechuu waan kana. Osoo dubbatan yoo yaadattan taate masgida dirree dhawaa keessatti sheeyni tokkoon beeytanii ahbaabii ka jedhu maqaa dha'uun barbaadu maqaa namaan dha'u hutbaa waa'ee Sheekh Muhammad Bayaan kana aalama duratti waa'ee isaa dubbatan akkatti jimaa qarshii kuma aganaatiin qama mallaqa walitti qabate akkana tahe
akkati tujjaare homa isaa dubbatan jechuudha. Muhammad Bayaan silaa akka duule fotoo isa kaasanii jimaa isaa bobaa jalatti qabatu akkatti jimaa qamaa birrii fixee isa irratti feesbuuk kanarratti barreessaa turanii silaa akka obseeyyu jedhaa yoon wallaahi billahi osoo bakka akka isaa taate wanni duulli akka isaatti godhameef silaa du'eetu qabriin isaa ka mayra baaftu jechuudha. Duula guddaa ka nama maraachuu miti ka uf ajjeesisan jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne namni kun nama fakkeenya gaarii Oromoo hundaa ta'e. Sheekotii amma asirra jirtu sana hunda isarraa laallatan. Qara'uu qofaa mitiyyuu akka itti himuun nama barsiisan akka itti namni waa qara'u isarraa baratan jechuudha. Namni hundi namni amma irraa dubbataa jirru kun nama guddaa Oromoon qabdu keessa jabaa nama ammoo nama hedduu barsiise mee abbaan fedhe haa karaakkaru as bahee Muhammad Bayaan duratti namni himuun nama barsiise tokkoyyuu hin jiru. Isarraa laallatee namuuyyuu himuun barsiisuu eegalee jechuudha. Barsiisuu eegalee masgiida hedduu 300,000 1,100 ulamaa'ii tana baasaa ture. Oromoo tana waa dagata malee hammee gaafuma waan xiqqii takka namarratti argite malee toltuu isaatii fi hamtuu isaa walitti qabanii osoo laalanii toltuu isaatu irra guddoodha. Ani booniyyee yoo sitti dubbadhu san qajeelee waa hedduu ka beeku jechuudha. Booniyyeen isa dura wal baranne mallaqa irratti ergitee gara qarshii 350 walisoo ganda isaanii shawaa kibba lixaa jechuudha. Ganda aanaa hammayyaa bakka jedhamutti dhaqee masjiida ijaaree arguun ooltani masjiida isiin guurte san. Waan mara wajjin haasaya. Muhammad Bayaanillee itti kaleennamu wal beena. Osoo kabajaa wal beena. Akka malee na jaalatallee akka malee wal kabajnalleedha. Duulli daangaan dabre waa'ee isaa khutbaa irratti duulanii khutbaa irratti godhanii halkanii guyyaa homa isaa dubbatanii jaalala rabbii kenneef san irratti namni hinaafallee ture. Duula hedduutu itti jira. Gara kaanii amma maqaa dha'uun barbaadu firqaan gara biraatiin halkanii guyyaa namni akkasitti irratti duulan namni waa'ee isaa dubbatan ilma namaati. Wallaahi baay'ee. Jaalallee mee gaafii takka. Bakka kanatti dhiifama.